Yoya, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel Dr. Naafii Geetu official odeeffannoo garaagaraa kan irratti argattanidha. Egaa har'ammoo bifa addaatiin ijoolleewwan wal deemoo kiimmoo dargaggoota leenjisoo kiimmoo dargaggoota dandeettiif ogummaa addaa qaban baasnee mul'isu keessatti sagantaa jalqabnee jira. Sagantaa kana keessatti sigaa akkuma argitanii dargaggoo ol deemaa gana ijoollee akkuma argitan ariidayyuun baafne barataadha. Barataa ta'e immoo ani baratummaan cinatti sammuu qaxaramuu yookiin immoo mootummaadhaan qaxaramanii hojjechuu kana keessaa beeraa jedha. Naan galle waaqayyo beeku waa'ee fakkan akkas jedhu ganaadha. Ijoolleedha mucaan kuni. Garuu an qaxaramuu barbaadu jedha. Hojii immoo uumee hojiiwwan tokko tokko karaa dijitaalillee akkasumas immoo teekinooloojii irratti hojiiwwan uumee hojjetu tokko tokko jira. Maal akka ta'e mee ilaala. Irraa barattu jedhee yaada hanga xumura sagantaa keenyatti dhufti keessan nu waliin tura. Tole mee barataadha. Ani immoo barsiisaadha. Barsiisaa. Maal baratame? Jalqaba jira jalqaba. Ani barataa computer science and engineering waggaa arfaffaa Eessatti barachaa? Adaamaatti baradha. Adama University. Adama Science and Technology University. Okay, Adama Science and Technology Science and Technology University. Astu jedhamu tu. Asteer bitasun astuudha. Akkas jennee waamna egaa barataadha. Barataa waggaa arfaffaa computer science and engineering akka jettee natti himte. Yeroo baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti siin argaa hojiiwwan teekinooloojii irratti immoo YouTube bantee YouTube tokko tokko irratti immoo odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromoodhaan kan jedhu jalqabdee akka turte nan beeka waggaa tokko dura waggaa lama dura. Kanaan jalattis immoo hojiiwwan tokko tokko hojiiwwan dijitaal hojii wal qabatanii akka hojjettu natti himta. Kan biraallee dormii keessatti illee mana kompiitarratti xagganan yookiin immoo suphan banateera jedhu dhugubadha kun. Jechuun ani yeroo man jalqabaa gara Mooraa University seenee haala naannoo gaafa ilaalu jechuun guutumaa guutuutti akkan qaxaramuu hin qabne natti mul'ate jechuudha. Kunis persentii 95 kan hin kaa'e. Jechuun persentii 95 asii ba'ee hojii mataa kootii jechuun barbaada malee miindaa nama harkarraatii eeguu kan hin qabne kanatti nu badde egaa kunis na keessatti guddataa dhufe jechuudha. Yeroo sana garuu hojii mataa kootii waan hin hojjedhu hin qabu. Wanta qarshii argamsiisu tokko hin hojjedhu. Hojiin hojjedhu kaka'umsa isaa qabdaa jechuudha. Mul'ata isaa keessa koo jira. Argachuu nan danda'a jettee yaaddeetta. Baay'ee isaa immoo yeroo sana kan hojjetaa ture firiidha. Akkasumatti firiidha. Kompiitara baay'ee hiikuu kan hin jalqabe kompiitara mataa koo irrattidha. Kanaafi kompiitara kana gaafa namootaas jalaatii miidhamoo yookiin immoo jalaatii hojii ala ta'u na bira fidu zentorman hojjedhaaf hojii kana jechuudha. Na waggaa lama sadiif hojiin hojjedhu baay'een isaa firiimadha. Garuu immoo gara boodaa kanarra asii ba'ee hojii mataa kootii ergan hojjedha ta'ee qarshii waan na barbaachisuuf jedhee kallattii garaagaraatiin wantoota qarshii argamsiisan kana keessa. Mee hojii akkamii jettu? Hojiiwwan kompiitara akka walitti suphitu natti himteetta. Kan biraa hojiiwwan akka bakkamii fa'aa kan hojjettu? Isa keessaati tokko maintenaansii akkuma ati kaastee nan hojjedha. Hojii maintenaansii haardweerii. Afaan keessan kan abbadan galu maintenaansii tole. Soofteeriidhaanis haardweeriidhaanis nan hojjedha. Dabalataanii hojii kana cinaatti kan hojjedhu keessaati tokko video editingiif graphics designingidha. Akkasuma website developments takka na yaalaa jechuudha kallattii kanaatiinis. Kallattii biraatiin kanneen akka YouTube koo baay'een isaanii beekudha yaada. Elite Tech irrattis nan hojjedha jechuudha. Innis amma ta'e haa ta'uyyuu malee qarshii argamsiisa. So YouTube Elite Tech yookiin mul'ataan lawwataan natti fakkaata yoo dogoggoraa baadde Elite Tech irratti odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromoodhaan dhiyeessaa akka turte nan beeka. Yeroo darbe YouTube keenya irratti sagantaa teekinooloojii nuuf dhiyaatu jedhanii hordoftoonni keenya baay'een nu gaafachaa turaniiru. Mee akka jettetti YouTube bantee galii xiqqooleeraan argadhaa jetteetta. Kun waan guddaadha baay'ee hojii uumuu danda'u mataan isaallee dijitaalii mana keetiis moobaayilii keedhaa fi I think kaameraa gurguddaa waan qabu natti fakkaata waan moobaayilii keenya hojjettu natti fakkaata gaafa yaadu. Moobaayilii makiin immoo kaameraa yoo qabaattes PC kee qabattee teessee dijitaal hojjechuu dandeessaadha kan yaadatu. Mee YouTube kana banuun maaltu si kakaase? YouTube kana kan hin banuuf yaade baran fresh waggaa tokkoffaa galeef yaade keessa yaade
ergan kana yaadeetii ji'a ja'a guutuudha kan inni irratti qophaa'e jechuudha yuutuubii mana pootiin dura. Maaliif jechuun wanta zimmee deemaa mootiveetir na godhe ho'iidhaa immoo maaliifidhaa kan jedhu keessa koo dhaggeeffachuuf jecha ji'a ja'a guutuu kontentiin barreessaa ture wanta irratti hojjechuu qabu wantoota garaagaraa hojjechaa ture jechuudha. Zeen akkuma waggaa tokkoffaa xumuree galeen ganna isaadha kan yuutuubii banee almost gara maturii 50 qaba yeroon yuutuubii bane sana jechuudha. Ani irratti hojjedhu kontentiin irratti hojjedhu. Yeroo sana immoo wanta baay'ee keessan beeku waan ta'eef wantoonni chaalenjii na godhan hin jiru. Isa kana garuu tiitoriyaalota garaagaraa kallattii yuutuubiitiin ilaaluudhaan wanta baay'ee sirreessaan ture jechuudha. Baay'ee viidiyoo koo jalqabaa tokko hojjechuu fi torbee tokko guutuu yaale. Torbee tokko guutuu wanta sana shaakaluu yaadati. Viidiyoo dura dhaabadhee jalqaba wanta addaan cicitaa normaalii kan akka naannootti haasawnu miti wanta qilleensitee haasawuu qabda. Torbee tokko guutuu jechuudha kan inni wanta sana hojjechuudhaaf waan jedhee. Na viidiyoon koo gara jalqabaa yoo dhaqanii ilaalaniiti baay'ee faaniidha jechuudha. Haalli dubbii keellee jalqaba irratti akkasumadha. Akkuma beekamu afaan keenyaan odeeffannoo waan beeknu tajaajiluu dandeenyadha. Amma teekinooloojiidha kan barachaa jirtu kompiitara saayinsii and injiinaringiidha. Afaan keetti deebistee immoo saba kana tajaajiluun sabboonummaan kana guddaadha baay'isee. Ani kanatti nama naanis. So yuutuubiidha akkasumas immoo giraafiks diizaayinii yeroo jettu hojiiwwan akkamiidha giraafiks diizaayinii yeroo jettu namoota hojiiwwan garaagaraa akka hojjettu beekna galiitii qolleen argatta. Graphics design kan jennu maal of keessatti ammata akkamitti hojjetta kan jedhu. Graphics design kana kan hin jalqabee Photoshop kan yeroo jalqabaaf arge kutaa 8 baradhuudha. Kompiitara mucaa tokko irratti arge actually kutaa 7 mucaa tokkotti ittiin hojjeta. Footoo crop godhee jechuun naamni shaakalaa ture. Then faazariin PC waan qabuuf ansaatti dabarsee halkan gaafa faazariin rafu faarfannaan dhaggeeffadha jedheen gorogoraa bula jechuudha wanta sana. Video editing immoo naannoo kutaa 7 kanatti kompiitara faazarii irratti footoo viidiyoo garaagaraa addee tokkotti waraabame isaan collect walitti gochuudhaan hin jalqabee. Then jechuun amma kutaa 12 hojjetaman ture. Egaa inni kun immoo kan inni fayyadee gaafa yuutuubii banuu bu'aan isaa argameera jechuudha. Boodarra garuu wantooti kun gara hojiitti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf maaf hin gara hojiitti hin jijjiiru jedhee yaada jechuudha. Baay'ee dhiyoodha. Naannoo waggaa tokko boodadha kanneen akka graphics design kanaanis ta'e. Qola kitaaba fa'aa yookiin immoo graphicsii garaagaraa kan hojjettu jechuudha. Graphic design keessatti kan hambataman keessaatii kanneen akka flyerii, baanarii fa'aa jiru. Loogoon jira. Akkasuma kunoo waan akka qola kitaabaa kana barumsaan argattee moo ofuma kee shaakalii argattee? Baay'ee video editing is graphicsii kanas namni tokko nan barsiisne. Garuu ofuma keedhaanii? Ofuma koodha. Ofuma kooni yuutuubii irraati tiitoriyaalota garaagaraa ilaalaa ture. Jechuun yoo waan tokko nan bara jedhee kaadhee amma wanta sana bira gahuutti hin dhiisu nan nuffisiisu wanti jechuudha. Yoo duruma yoo wanticha nan dhiisa ta'ee duruma keessa kootti laafaa dhufa. Wanta sana immoo dhaggeeffachuu fi yoo waan tokko fakkeenyaaf viidiyoo editingin barachuu barbaadate torbee lamaaf walitti fufee wanta sana irra deebi'een itti yaada yoo keessa kootti gadi bu'aa dhufee nan dhiisa jechuudha. So amma gaa waan baay'ee nu kaaftetta. Hojiiwwan kanneen diijitaal wal qabatan weeb diizaayinii illee akkasumas immoo viidiyoo editingii nama hojjettuuf qabda namoota hojjettuuf. Bara kana keessa jechuun dhiyoo ishee kan inni waan ta'e viidiyoo editingii kanaanii biyya keessatti namoonni baay'een isa kana fayyadamuu waan dandeenyeef online irra hojii barbaadan ture. Isa keessaati tokko kan teessee hojii barbaadaa turte barri jechuudha. Taa'eema. Tu deemtee oofisii keessa galtee walii farramtee qacarrii walii farramini hojjechaa turte. Innaan danda'ama jedhee waan yaadeef online irra barbaade Upwork kan jedhamu jira pilaatfoormiin freelanceroonni irratti hojjetanii zan achirraatti waan jalqabaa akka apply godhee akka carraa ta'ee namni na fudhatee achirratti hojii tokko viidiyoo editingii hojjechuu jalqabee akka carraa ta'ee galiis argamsiisaa jira jechuudha. Achirraas galiin argatte. Sooressa jechuudha. Ofuma barannee tokko kudha sagal. Jechuun amma. So of jiraachisuu hin danda'aati. Of jiraachisuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf amma barataa jirtu of barsiisuu hin danda'a jettee yaaddamu sadarkaa kanatti. Abshir maatiin kee waan tokko hin godhani. Maatiin kee akka isaan ilaalle goona. Jechuun actually isaa olii ta'uu danda'a. Barsiisuu irra darbuu kaachuu hin danda'a. Jechuun fakkeenyaaf hojii meenteenaansii ani hojjedhu qarshiin argamsiisa. Jechuun hojii meenteenaansii. Yuutuubii sirraan argatta. Viidiyoo editingii online argatta. Meeqa lakkooftu? Birrii isaa hin. Actually. Meeqa argatta? Tilmaama jetti meeqa argatta?
Egaa miindaan Yoo xiqqaate. miindaan akkas birii 500. Kun soba 500 hundarraa 500 fudhatta jetti. Soba wanta na qaxaree qabu waan Qaxaree jiraan illee jechuudha asirratti. Maal jechuu barbaade anyways qarshii isaa dubbachuu osoo hin ta'in argatta. Qarshiin argadhu suni ji'aan na jiraachisu qofa osoo hin taane nan kaadha jechaata. Waan kaa jirtus waan jiru natti fakkaata akka yaadutti. Maaliif nyaatti bada furdachaa jirtu waan ta'eef hin keessa fakkaata. Yaa ni dirqamadha. Ol kaa'uun immoo aadaa keenya. Ol kaa'an malee ol kaa'an hin fuudhani. Yaa akkasii. So kuni waan guddaadha baay'ee amma mana teessi barataadha. Barachaa jirta namni baay'ee maal yeroo baay'ee barataadha jedhee taa'a. Creativity qaban ijoolleen baay'ee. Bahanii waggaa tokko waggaa lama hojii barbaacha jedhee olii gad fiigu baay'ee isaanii. Garuu immoo akaademikaalii nan akaademikaalii teenyee mana keenya teenyee moobaayilii of harkaa qabna yeroo ammaatti. Akkuma beektu kompiitaris jira. Asas intarneetii baay'een keenyas qabna. Keessumaa barattoonni yuunivarsiitii waayifaayin illee jira waan ta'eef. So smartphone yoo wadhaban illee taa'anii asas gochuu akka danda'an. Kompiitara barumsaa keessa deemanii ijoolleen argifatanii asas gochuu danda'u. Hojii kireet gochuu danda'u. Akka malatti miteetti onlaayiniin barbaadee hojii argadhee taa'ima viidiyoo itti godhee ergaa jetta. I think namoota biyya keessaa miti namoota ergaa jirtu kuni kun waan guddaadha. Maaliif kana kaasuun keenya mana keenya teenyee moobaayilii harkatti akkasumas immoo kompiitara keenyaan hojii hojjechuu akka dandeenyu kan jedhudha.